السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتو تافم جالتمتو تردفتم كبي تفكر أردس في ربي قدات ولتديبني جرم ومن ربين كيني أميجرم تكال مامتهم أنك قران لقودان دينيم لقي فنم أنك جان أرقودان دينيو داوانم برادة جانم نتس أنقل بران جرم سمو ربين نوكن نتفيدمنم وممالم إسا داواتم قدين إسا تفكرم ربين كيني قدان مميسام كيسان دام سيدم نوف دامي وان جروفيس umaisam tin tallam lala jirim ittin wajajim sammu keenyatti fayyadamnim umama dachifim samii jiddu qubsuma godatis yo ilal waan heddu arginam waan heddus irra barannam tokkichummaa rabbiitti amannim guddina isaa furannim haqa isaaf malu kennineefim gabbartiin nurraa barbaadum yoo isa gabbarrim fayyadamoo taanam bal'ina keessattim yoo rabbiin yaadannim dhiphina keessattim rabbiin nu yaadatam ata'u malee addunyaan arda keessa jirru addunyaa gara nama nyaattum namni lilmoo uffataan hodhan namaan tolfamuu isii beekum umamni addunyaa tanarra jirum gurguddaan akka samii fi dachiitis akkanumaan argamana jechuun dhugaa irraa onneen duudee jira namni beekaa rafim waaman hin awwaatu akkuma jiran san ta'im dhugaa jalaa hedduun nama rafee jira anis dhaamsa kiyyaardhaatiin namoota haqa islaamummaa arguurra ija cufataniin rabbiin haqa irraa hin saalfatuuti haqa barbaaduurraa hin qaanfatinaa jecha gara uumama ardhaaf isinii filadheetti isin dabarsam uumamni ardhaaf isinii filadheem boontii book jedhama uumamni kun sanyiiwwan arroolee keessaa isa tokko arrooleewwan Afrikaa kibbaa keessatti qofa argaman keessaallee kan addaati rifeensi gogaasam gama gubbaafim dagaleen jiru magaala gara ifaatti dhiyaatuura garaa jalaammoo bifa adii qaba fuula isaa kallacharraa kaasee hanga qoffee isaatti rifeensa adii qaba naannawa eegee isaatiillee rifeensuma adii kana qaba kormaafim dhaltuun guddina qaamaatiin wal caalu dhaltuun agameetiram 1.4 kan dheerattu yoo ta'u kormaan ammoo agameetiram 1.6 dheerata eegeen isaanii afreejiraan seentimeetira 30 hagam 45 dheerata dhaltuun aga kiloogiraama 70 ulfaatti kormaan ammoo aga kiloogiraama 80 ulfaata saalilachum gaafani qabu gaafni isaanii kun mataa isaaniirra qajeelim eega ol biqileen booda dagalitti bal'ataa ol kaam gaafni kun wantoota akka qubim yookiin ringi hedduu ofirraa qaba akkuma isinii himi uumamni kun Afrikaa kibbaa keessatti argama uumama lakkoofsa xiqqaafim kunuunsi addaa godhamaafii jiruudha bara 1930 keessa adamoo seeraan alaarratti godhameen dachiirraa baduuf dhiyaatee ture yeroo sanitti uumamni boontii book 17 qofatu hafe warraa fi kana walitti qabanii paarkitti galchuudhaan kunuunsa godhuun lakkoofsa isaanii ol guddisuu danda'ani yeroo ammaa kana boontii book 3,500 hin caalletu jira. boontii book uumama guyya guyyaa sosochoom yeroo lafti ganamaafim galgala margadeedha yeroo aduun hammaattuufim sa'a gara guyyaatti ammum irribaan dabarsa uumamni kun uumama gamtaan jiraatura hoomaan tokko miseensota haga 40 of keessaa qaba akkaataan ijaarsa hoomaa garaagarummaa qaba gareen tokko dhaltuu qofa gareen biraa immoo kormaa qofa darbee darbim gareen saala wal keessa makaatis ni jira boontii book dur uumama godaansaan beekamu ture haa ta'u malee ammaan tanam lafti bal'aan isaaf daangeffame itti ijaarame waan jiruuf paarkima isaaf jecha tolfame keessa jiraata sanyiileen arrooleen Afrikaa kibbaa keessatti argaman keessa inni spring book jedhamu utaalchaan beekamaadha arrooleen hedduuf utaalchaa daara boontii book garuu uumama utaalchaan beekamu miti uumama hulluuquudhaan beekamura boontii book qaama isaa diriirsuudhaan bakka hulluuquuf ulfaataa ta'e jalaan hulluuqeem bakka yaade dhaqa uumamaaleen kunniin hoomaan akka jiraatan isinitti himeera hoomaan qubsuma tokko keessa jiraatum qubsuma isaasan mallattoo itti goruun garii biraa irraa tikfata yeroo hedduun bineensonni wayitam mukatti riiqatan argitanii beektuu laata tariim waatu isaan ciniinee hooqataa jiran jechuu dandeettum tarii ciniinamaniis ta'uu danda'a haa ta'u malee bineensonni hedduun xannacha addaa kan hafuura addaa maddisiisum qaama irraa qabanii hafuura kana fayyadamuun qubsuma isaanii mallattoo itti goranii akka ilma namaa harkaan ofirraa fuudhanii itti dibuun danda'anii kanaafuu bakka xannachi sun jiru mukatti yookiin lafatti qaama isaanii rigaa hafuuraan dallaa ijaaratanii boontii bookis haala kanaan warra qubsuma isaa mallattoo itti godhatu keessa isa tokko.
nama waatiin xalluuf dhimma kana keessa beekumsa guddaatu jira. Uumamaaleen kanniiniif hafuura qaama irraa akka qaban eenyutu isaan barsiise laata? Dallaa yahoo isaan ijaarrachuu akka danda'an eenyutu isaan beeksise? Boontii baaq hafuura qaama isaa irraa hin baane ni beeka. Kanaafuu hafuura san arginaan of duuba deebi'a. Hafuura gosa garaagaraa kana hoo eenyutu isaanii uume? Hafuura uumama biraa eega arganiin booda kiyya immoo kan akkana haa ta'u jedhanii jijjiirratanii laata? Abadan dubbiin tun nama sammuu fayyaa qabuuf tan fudhatamtuu miti. Rabbiin isaan uumetu hafuura sanis garagara godhee isaanii uume. Hafuura saniin dallaa ijaarachuun akka danda'anis isaan beeksise. Ularmaan boontii booq yeroo irratti murtaara. Amajjii irraa kaasee hanga bitootessaa ji'oonni jiran ji'oota walhormaataati. Yeroo kanatti kormaa fi dhaltuun walawachuudhaaf tattaafatu. Rabbiin keenya guddaan uumama isaa jidduutti haqa buusee jira. Akkuma uumamaalee hedduu keessatti kormaan bu'aa bayii hedduu booda dhaltuu boojuu danda'utti kormaan uumama kanaatis dhaltuudhaan filatamuudhaaf shubbisa garaagaraa agarsiisa. Dhangaan jaalalaa bilaasha dhandhamamu hin jiru. Dhaltuun boontii booq erga onneenis agarsiisa shubbisaatiin booji'ame harka kennattee booda kormaa dambalii jaalalaa isiitiin raafamaa ture ofitti dhiyeessitee ni'imaa rabbii irraa dhandhamsiifti. Uumamni walitti makame hundi sanyiin argatu. Rabbiin abbaa fedheef akka fedhetti sanyii kenna. Yoo Rabbiin isaanii taasise rimeen boontii booq ji'oota 8 tura. Yeroo takkaan ilmoota akka qofatu dhalata. Ji'oota 4 ilmoon muchaadhaa hodhaa turti. San booda ni guufamti. Gaafa waggaa 2 guutan ammoo guddatanii wal hormaataaf qophii ta'u. Fedha Rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 17 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffate kanuma. طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدي